rakkoon nama keenyaa gaa waan gartee asirratti illee dubbatanii fixuu danda'anii miti namni keenya hedduu rakkoo keesseera nutis rakkoo tana isaan furraa miti khafuru rabbuma ammoo gartee guyyaa takka illee yoo taate beelaan buruu irraanneeti ijoolleen teenya waan walitti qabdee nutis dhaabbannee laallee bikka isaanii rakkoo isaan irra jirtu laallee agartee isinis garsiisnee dhufne wanni jannodduun nutti ulfaatti ijaan namni keenya laaluu hin dandeenye. Akkasitti gaa waan guddoo godhuu dadhabnuusi. Dachiin akka bara dheengaddaa jirti waan akka irratti hin biqillee addunyaan waan lafaa fuutuun qabdu dhumtee jirti. Saniif inshaallahu ta'ala baleeyyan keenya biyya jirtan hundaa warri nu arkitan ijoolleen teenya amma fakkeenyaaf isin ajaa'ibsiisamee laal daa'ima kana laalaa. Ijoolleen teenya firija keessa hanna qabdi. Mee akka jiran laalaaf buleessoo. Saniif obboleeyyan keenya dirmadhaa. Kana daran namni hamaadha. Dirmadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya kanneen addunyaa irratti argamtan kan afaanan dubbadhu kana dhagaysan ummanni keenya baadiyyaadhaa hongeen itti buutee beelaa fi dheebuudhaan onootii rakkina hamaa afaaniin dubbachuuf ibsuun namatti ulfaatu keessa jira. Saniifuu namni rabbi waa isin beeku abbootiin qabeenyaa mootummaanis akka mootummatti xiqqaa guddaan biyya keessaaf alas akka waa qabdaniin akka rabbi xiqqoo isin kanneen koottaati hawaasa keessan keessa gabbu'aati akka isaan keessa jiran laala. namni keenya hedduu miidhamu jira hedduu beela keessa jira hedduu dhumu jira godaanirra illee jiran jechuudha. Ha godaanee bakka dhaqeessan illee irraa waa dhabee deebi'ee illee ni jira jechuudha. Namni keenya waan itti jiru qabu waan jiru jibbinee jirra ilmaan keenya nama meeqaatu itillee irra jira kaasuu hin dandeenye waan itti jiru qabnu. Firi takkallee waan ol bulchee ilmoo takkaan bulchuu dhabnee loonis waan qabnu harkaa dhumte waan itti jirru ilmaanis akkasumatti waan itti kennu dhabneeti waan itti jirru qabnu namni keenya kalafattee hafe nama meeqaa jira maqaas dhufuu hin dandeenye har'a gaa alhamdulillah obboleeyyan keenyaan cina dhaabbate rabbi sin cinaa dhaabbate dandeettii isaatiin rabbi sin cinaa dhaabbatu amma edanaa bullee alhamdulillah خانس قابل يكين رب جنا ربته وسين جنا ربتني جا بليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوينا بشرو ما ندبر كهونيس. ما دبر روباس ربو ما فدا فراتوس اسمه فرata أكنت تنديس. wargar cerita sampai ya dah ya tiga. Abshiro ma boyna. waraabachuu jirtanii? Waraabachuutti kana malee waan takkan qaba. Galgala galu kanumaan dhugan. Galgaluma kanaa? Galgaluma kanaan galee ammoo gangal. Duboommaa miilaan akkana keessa deemaa moo? Akkamiin ta'a duban qabu? Akkamiin ta'a? Kanaa waan kana malee waan argisiisan jirtu. Jireenya keenya kana kunoo. Amma arrabni keenya kana arrabni deebiin mana keessa gara nagaa Kanuma wallahi. Ni dume
dar jalan. Amma kale gana masih rati warab bela tulu tanah rati. Amma reisi jir. Gana mas larap gana mas sifite. Bakka haro tanah bisan kan jalan kan. Ma berri torbana semua apa bakka. Wallahi. Nama bisani asa kan bakka wal kira amran damnya kajajine walira. Selfie tikat selfie sena kamera gudotan. Jabatan ni. Numa jira lubula yo. Lubula no ko isa jira. Siya ko ba sabi yan no jira. Abba, akam jirtan? Ya. Jabatu. Laafatanii ciisu jirtan? Egaa hawaasni keenya akkuma argu jirtan kanatti haala kana keessa jira. Beeltinis akka afaan hin dubbatan caalatti namatti hammaattee haga gartee humna dhabiinsaatiin isaan gartee dhukkubaaf humna dhabanii haga haasoo dadhaban keessa jiran. Yoo manni haasoo isneennes haasoo hin danda'an. Haa ta'uu dandeenya. Noo bifa kana keessa jiran. Abshiruu. Wallahi dhugaa dubbachuuf anjiruuti keessatti footoo takka ammoo viidiyoo malee zaahiraan nama hagan takka rakkate hagan takka dhukkubsate wallahi arkeen beeku. Arra yeroo duraatiif naaf dura. Kunoo waan qabatamaan ni arkina moo arkina. Viidiyoo fi footoon san dhugaadha. Arrammoo kunoo miila keenyaan ija teenyaan bakki isaan jiranitti rakkoo isaan keessa jiran ijaan agarree jira. Goojjoo tana keessa seelana tokko lafarra afatanii ciisu jiran. Beeltuu waan isaan fakkeessu laala. Dhala qaama isaanii lazaa wanni ja'amu tokkollee irra hin jiru. Foon irra hin jiru. Jireenya jibbitu yeroo akkanaa kana. Abbootiin qabeenyaa rabbi qabeenya isin kenne. Akkuma Jaafar jedhe wallaahi waan isin jaalatuufi miti. Isin qormaatuuf deema. Qabeenya keessan kan arra qabdan yoo hawaasa keessan osoo akkana jiranii cinaan dhaabbanne maal faayidaa isinii qabu? Garuu namni keenya akkaataa itti jiru kunoo ni agartaniin nam takka haadha abbaan isaa akka akkanatu hin barbaadu. Garuu isaanis haadha abbaa hin nu dhalanii waan rabbii fide rabbiin akka fidetti inni furmaata ni kannaafi haa ta'u garuu ilmoon oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi keessanuu nutis wanni bikka kana dhufneef dhiiroo wanni jaan kun dhugaadha jechumaafi haa ta'u ijaan agarree abbootiin qabeenyaa warri rabbiin qabeenyatti kenne kan rabbiin gartee qabeenyatti kennee qabeenya isa bira kaa'e osoo haadhaa fi abbaan keenya akkanatti mimmaan buusanii waan nyaatan dhabanii minxaafaa afatanii irra ciisanii ol deebitanii siree isa irra ciiftanii wallaahi jiruu gaarii san jiraattanii akka gartee ummata kanaaf cilallaaltanii jireenya keessanis laaltanii asumaan dhaamsa isinii dhaama. isin social media ra magaalaa gurguddatte haysa teessanii anganda kana sanettanii achirra wal nyaatan hin jiru. Beelti gandan qabdu
kanaafuu haadha abbaa keenya kunnoo akkana jirani waan gaatti aanu deebisaa isinirraa eenaa kunnoo nuti isin garsiisne miila keenyaan dhufne kanumaa isin injaa ijoolleen teenya ijoollee ahlul khayra keessa jirtan والله صدقان تيسن إن شاء الله صدقاء المجيس ربي سني أقوله سوما خنيا في بابا خنيا خنا سناد أبتني أكني في سان خنا ورقارتني سنجافنا متخني سناد أبت ألا وري عن جمّا نسناد أبتني جري أهل الخير خيستي Akkas arrees numa laalu dhufne kana nu guddifadhaa isin. Haya guddi. Haya milkooni haya. Amin. Milkooni milkawa. Isini rabbi ajiraatiku. ganda kana harkirra guddaan akkanuma jirani qonnaa ummaan teenyaas rakkuma akkasii keessa akka laaffatanii jirani laaffanne wallahi qonnaa akkana keessa jiran haala nama gaddisiisa jiruun hawaasa keenyaa hedduu rakkoo guddaa keessa jirani wallahi gaa silattu khatiyyatan rabbuma guddaadha rabbiin isin yaadirmatu rahmata saati rabbi isin hadaqabu akkasumatti obboleeyyan keenya khalammii teessaniif quuqama qabdan wallahi warreen gargaarsa kanallee deeggarsa gootanii akka asfinnullee nu gootan hedduu takka galatooma qonnoo haawwan keenya abbootiin teenya akka isin agartan kana keessa jiranii